بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة خبجمتوتا في جالتمتوتا أردوتوتا كيا جرجرتو وجرات سنين جتة أسمان عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سنين جنا خبجمتوتا في جالتمتوتا أبليني في أبليت وانتي سنين جنا كانت تعسى أنمت قفاك يجتو هرئيني صدفة إذا صدفة كان كوبا في باسني كان جنة أنا موجتو دبك فتحاجة وهما كي وهما بنا وفي الأبي في النتوان إذا راها في وهما في كوبايسة اسم فانا دفو كم جتني سنين جرا هادوينو سنين جرا بليه إيجا بليه كي يبغى جدا اسمه دوغا والله يبغى جدا بسم الله نو هادوينو نيات اللي هنكما نيانكم مالك كته إسنتي ما مالي أنا سنتي هيمو بسم الله نيات ما شاء الله وهيتي نيات دوجي إسنتي عسود نيات دوجي إسنفانا أجر دفتة كيا أرى أنا موجه فتحاجة أي سنين جدا بنا نقبل فتلة كنو فرموزي تنجتو هندوينا سنت من الأتاجراني سنت من الأتاجراني أردوتو تكيا نجت ترى أنا نجت رزاق كذي akkasi obboleeyyan kiyya haadhoyno sinin jedha haadhoyno akkana dhugaatii ganama mee kana lafa kaadhee kana jechuudha haasa'ee geessa eegasii dhuga isuma dhuga gatii gabaabatti bageeyyi dageettanii sinin jedha hordoftoota kiyya egaa dhugaa rabbiititti namni kuni abdii murata beeytanii qophiidhaa bareedaa tokko dabarse alhamdulillah isuma dhugaa sinin jedha hordoftoota kiyya bareedaa tokko dabarse walaakin hojjechuudha yoo dhaabe yoo kagaduu dhiisu carraan argadhu waan jechuun ilmi namaa kun ofii of safaalallee ofii bakka wallaahi isuma dhugaa isinin jedha maaliif isinin jedhe ani iida afur jechuudha iida afur alhamdulillah wala kulli haal yaani akka tokko dabarse jechuudha iida hajjii waggaa lammaffaa kanaa jechuudha waggaa lamaa iida afur tayaa miti walumatti qajeelchee mannahaara guyyaa afur dhaabbanni maatii keenya bira galuuf biyya alaatirraa jechuudha ka itti aanu iida har'a baafnee borumtaana dhukkubee hospitaala Hayilamaariyaamiin galee ka itti aanu immoo tiyyuu jechuudha har'a iida goonee boru waggaa tanaa jechuudha numaa waa hunda qopheeffatee tottolfatee jedhee dhufanii mana qalamii itti dibanii iida gaariin turre alhamdulillah ala kulli haal kan dhiyootanallee jechuudha yaa rabbii kiyya anfinneettoo kaayee kookisii hojjedhee waan silaa namni hojjetu hojjedhee isa jedhe na dhukkube kalaasan amma iida afran tana walitti dhaabee naan tolle waan ta'e iiduma bilaasha maal godha taabee silkillee ho'isee ofillee cinqamaa daa'imman maal godha viidiyoo waraaba jedhe waraabne inna akkasii sinin jedha kanaaf waraabne alhamdulillah garuu iida bareedaa ture maatii kiyya wajjin jechuudha muraasa guutuu isaanillee ta'u obboloota kiyya namoota muraasa akkasuma abbeeran kiyyas bakka abbaa kiyyaa bu'anii wajjin iida gammachuu tokko turre bakka waraabne suma dhugaa osoo waraabee dasna jedha garuu maa waraabuu dhabillee hin gaddu maaliif alhamdulillah irra caalan khayriidhaan xumuramuudha isiniin jedha irra guyyaa sadaffaa iida guyyaa sadaffaa fenneettu fi wantoota iidarraa hafee fudhadhee hordoftoota kiyya wajjin nyaadha hojii dhuga jedhee dhufe akkasii baga geettanii baga geennee asumaan dhaamsan isiniin jechuu barbaadu haga feetan gadditanillee haga feetan rakkattanillee rakkinillee zalaalamiin hin ta'u gaddi yeroo hundaa miti bakka abdiin muratina dhugaa rabbiititti alhamdulillah haga tokko ani niin obsa obboleeyyan kiyya jecha namaati irratti illee wantoota natti dhufu irratti illee baay'ee obsa jechuun ana akkana jedhee of jajurra
isuma dhugaatitti bakka alhamdulillah walaakinnahu meelaala osoo hin obsa jedhanu abdii muradha jechuudha. Abdii muratina wallaahi abdii jala taree sababa abdii murachuudhanii isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu wanni hundi zalaalam hin taatu dhabdillee qabeenyillee gaddillee gammachuullee zalaalam hin taatu jechuudha. Maaliif warroonni har'a daangaa malee gammadas borgaddutu dhufa warroonni har'a daangaa malee gaddanis borgammadutu dhufa isiniin jecha waa isin agarsiisu faanii asumaan jechuudha. Meeshaa wayii isin agarsiisu faanii nafaana turaa isiniin jedha. Kanaafuu bahuu dide bismillah meeshaa bareedaa wayiiti. Haa bitattanii hordoftoonni kiyya namoonni irraa fedhii qabdan waan bareeda wayiiti hin bitattaniin isiniin jedha. Nutti as dhiyaadhaa tolchinee ashaynee naafuu banamuu dide bismillah. Tolchanii ashagammoo tolchinee ashaynee isiniin jedhare akkasii kottaa mee ilaaltanii akkatti yoo laaltan hin beeytan jechuudha. Mee waggaa godhee isin agarsiisa. Meeshaan isaa kana jechuudha. Saarbisii dahabiidha. Kunniin qabannaa isaati. Saarbisii dahabii kana namoonni irraa qabdan bitachuu heddan kottaa Heloo jedhaa. Kinootu wayitee madaamiiwwan teessan bittu agartanii akkasumatti uffata amma biyya keenyatti kun hin bitamaa jira kophuma isaatittu hin bitama dura duuballeen waggaa anallee milisaa jira kina wayillee argitanii bulee waan ala jirullee milisa jechuudha. Kana bitannaan bakka daawwitillee nan barbaachisu na akkasii ilaala bareeda wayiitu dhugaa addisiidha. Namoonni bitachuu barbaadan Heloo Firee sadii inni xiqqaadha kan isin agarsiisa suni xiqqaadha. Baay'ee bareeda dhugaa hordoftoota kiyyaalloo baay'ee bareeda waan of beeksisaa jiru osoo hin taane hin mul'ata jechuudha. Kun mana kaataniitu mana alatti bismillahirrahmanirrahiim gadi eeggataniin isiniin jedha. Kun guddaa isaati. Mee tokkicha gaarxamee isin agarsiisa. Isinirra ture na haala tura kaanoyyuu ture dhufe miti. Video nutti dheeressite hin jedhinaati. Nafaana turaa duratti illee duubatti illee mul'isa bata jedha nafon horalayni jedhan san ta'innaaf horalayni jedhan bara obboleeyyan kiyya dhuka isii keessan namni uf argaa jedha dhuka isii keessan akkasii mee hin rakkaba ija keessan duratti hin rakkaba akkamitti jiran akkana fakkaate akkana eeyyen. Sirriitti hashagamee bitaa mirgaan biloonin isaallee akka keessan buunetti jechuudha. Bismillaahi kana hin ciraaree obboleeyyan. Yoo cire wayii bada. Yoo cire badurra akkanumatti isin agarsiisee waalla. Yoo cire ishigee jira beeytani. Akkanumatti ilaaltanii yoo irratti dhallee akkanuma laaloottani. Kana waan ta'eef qabannaan isaa isa kana ilaa akkanatti ishigee jira obboleeyyan wanni hiiku dhabeef akkatti ishigee jira kana keessa. Tun immoo tana keessa jirti. Tana cire tanatti bahee jennaan garaana nyaatte walumaa galatti hin hiiku hin ciru tana jechuudha. Maaliif yoo buute isaatti deebisa yoo keessaa bareeda. Kana waan ta'eef akkaataa argitanii saarbisii tana dahabii jechuun guutuun jismii isii dahabiidha. Dhaqqabadhaa Heloo jedhaa gatiin illee gatii bareedaa isiniin jedha. Gatii bareedan fide meeshaalee biroollee duuba kanatti isin agarsiisa. Meeshaalee keessaa laallattanii dasiisin jedhe Heloo jedhaati. Nagaa hordoftoota kiyya akkanattis akka inni bareedu bismillah maashaallah. Qabannaa wanti itti godhu dhabeef isinitti agarsiise akkas isiniin jedha. Mee isin wanti hundas isiniin jettu obboleeyyan warroonni ganaa siinii bitachuu eddan isinii fagoo laalurra kabira jiru kalaalutu caala irra caalatti amma teessoon isiitu ni jechuudha. Odaa argitanii miti ammallee akkas hedduu bareeddi jechuudha. Mee laalaa isiniin jedha isiniin tuni hedduu bareeddi. Yeroo baay'ee isin waan amma namoonni ergatanii quba kana akkanatti yoo quba kana keessas naqan quba kana hin seensiftu jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf qubni kiyya qal'aadha. Yaani namni quba yaabbatu hin jiraa miti qubni nama dhiiratii fi qubni dubartii immoo garagara jechuudha.
ولكن هو كي كان سنس المينا ما خنا برون سنس تجد جتشودا فلانو كي ياسيني تنا لما لين كابسيت جتشودا أكاس مالله تكشوا باي تكشوا متي باي اللي بدو متي جتشودا ما تنسينين بريد مالي في تكاتنا مسال فشيفتو بدو وني بدده بدو من تطلع متي سنين جتشوا بربادي تردوتا تكيا دوبرت موسين agarsiisa viidiyoon kiyya kan guyyaa har'aa qabadhee dhufee kana fakkaata haga viidiyoo biraati walitti deebinuti karabbi keessa na tura Eid Mubarak علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم isiniin jedha warra baranaa warra bara hedduu warra yoo maraa gammachuu fi ulfinna gabbina gugurdaan itti dachaa'uun hundaa taasisu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. والفكاتين قندومتها أشهدتو نكوبو مامبول جويها أسينتو